Maali jireenya keessatti kan ati barbaaddu? Jireenya kee keessatti wanti ati barbaaddu inni guddaan maali kan jedhu gaaffii kana gaafa of gaafattee deebisuu erga dandeessa ta'eeti yookiis immoo gaaffii kanaaf deebii kennuu ni dandeessa taanaani jireenyaaf maal akka barbaaddu ni beekta taanaani jireenyi siif ni salphata. Wanta jireenya kee keessatti barbaaddu kanas immoo hunduma isaa kana dandeessee galmeessuu ni dandeessa taanaan barreessuus ni dandeessa taanaan ani jireenya keessatti yeroo akkasiitti sa'aatii akkasiitti waan akkasiin barbaada jettee katabdee kaa'utu sirra jiraata. Isaanis immoo mul'ata jireenya kee beekuus sirra jiraata. Faayidaa jireenya jiraachaa jirtu akkasumas immoo jireenya gara dhufuu keessatti yookiis gara fuulduraa keessatti jireenya akkamii jiraachuu akka barbaadduuf akka qabdu sana beektee katabdee kaachuutu sirraa eegamaa jechuudha faayidaa isaa. Erga takkaa isa katabdee yookiis immoo barreessitee kaa'uu dandeesseeti erga takkaas isa qabaatteeti jechuudha. Deemi guyyaa hunda yeroo hunda maal akka inni fakkaatu sammuu kee keessatti kalaqi. Maal akka inni fakkaatu sammuu kee keessatti ol kaa'i. Barreessi akkamiin jireenya barbaaddu argachuu akka dandeessus akkamiin bira gahuu akka dandeessus immoo galmeeffadhu. Isaan kun baay'ee tokko murteessaadha. Isaan kun baay'ee tokko murteessaadha. Ati kana hunduma isaayyuu irraanfachuun sirra hin jiraatu. Jireenya barbaaddu kana argachuuf maal gochuu akka qabdu, jireenya barbaaddu kana argachuuf eenyu ta'uun akka sirraatii eegamu, eenyu ta'uu akka qabdu. Argitee yeroo baay'ee namoonni hedduun gaaffii akkasii maal ta'uu barbaaddaa? Jireenyaaf eessa gahuu barbaaddaa? Mul'anni jireenya keedhaatii maali? Kaayyoon jireenya kee maali? Gaafa jedhamutti gaaffii kanaaf deebii baay'inaan hin deebisan. Eenyumtiyyuu immoo gaaffii kanaadhaaf yoo dhuguma sitti himamti yoo dhuguma jireenya isaa keessatti gaaffiiwwan gaafataman akkasii kaan gaaffiiwwan ka'an kanaaf deebii gahaa qabaatennaan waan tokkoyyuu wanti kanneen wanta barbaadu jireenya barbaadu sana jiraachuu hin dandeenye isa dhorku tokkoyyuu hin jiru. Namni baay'een jireenya jiraatu irraa maal barbaada yeroo jedhamuyyuu deebisuu kan hin dandeenyedha. Ati akkas ta'uun sirra hin jiraatu. Jireenya jiraachaa jirturraa yookiis immoo jireenya gara fuulduraatti argachuu barbaadurraa maaldha kanatti feetu gaafa jedhamutti maaldha kanatti barbaaddu gaafa jedhamutti deebii kana deebisuun baay'ee salphaa ta'eef argamuu qaba. Ani jireenya maalidha kan jiraachuu barbaadu? Har'a bakkee garaa garaa yoo hin jira ta'e har'a manaa bahiin bakkee jira yoo ta'e yookiis immoo har'a mana hin jira yoo ta'e boroo gaafa manaatii bahu yookiis immoo gaafa bakkeedhaatii galu maal ta'uun qaba? Jireenya akkamii jiraachuun qaba kan jedhuufi sirriimatti deebii kanaa yaaduun sirriimattis immoo deebisaa of harkaa qabaachuun baay'ee tokko kan si fayyadudha. Namoonni jireenya kanaaf deebii ga'aan qabaanne immoo garuu jechuudha yeroo baay'ee watta taanaan naanna'anii oolumaaf gadasoo deddeebi'aniiti naannooma isaanii ajaa'ibsiifachuudhaa yookiis immoo waama namoota biroodhaaf ta'e dinqisiifatanii otuma waa'ee isaanii haasa'anii otuma isaaniin hordofaniitiidha kan isaan hafan. Dhugaadhaan namoonni hedduun hin beekan jireenya isaanii keessatti maal akka barbaadan. Atis immoo jireenya keessatti maal akka barbaaddu, maal akka feetu, maal akka ta'uudhaa barbaaddu, maal akka siif baay'ee barbaachisaa ta'e tokko adda baastee beekuudhaa qabda. Wanti hojjettu sun baay'ee barbaachisaadha siif taanaan itti jabaachuutu irra jiraata. Wanti hojjettu sun immoo barbaachisaa miti taanaan immoo gara isa baay'ee siif barbaachisaa ta'etti fooyyessuudhaa qabdaa jechuudha. Mee yaadii ilaali. Namoonni akkasii xumurri isaanii maal akka ta'e yaaddee? Osuma wanta barbaadan hin argin, osuma jireenya barbaadan hin jiraatin, osuma wanna yaadan tokkos immoo hin gahin bakka hin gahinidha jechuudha kan isaanii. Bakka hin barbaanne, lafa hin barbaanne, bakka hin eegnetti kan isaan kufanii hafuu danda'an. Kun guutummaa guutuutti si ta'uu hin qabu. Si ta'uus hin qabu, si ta'uunis immoo irra hin jiraatu jechuudha wanta kanaaf. Ilaali, ani ammoo mala tokkodha kanan siif kaasu. Malli sunis immoo maalidhaa? Ati akkas gochuu qabda. Bakkee calliinsa ta'e tokko boqodhu yookiis immoo aara galfii tokko bakka calliinsa ta'e tokko taa'itii yookiis qilleensa fudhadhuutii jireenya koo keessatti maalan barbaadaa jedhee of gaafadhu. Jireenya gaarii jiraachuun barbaada. Argachuuf maal gochuun qabaa jedheetii of gaafadhu. Ilaali, jireenya gaarii jiraachuun barbaada. Argachuudhaaf maal gochuun qaba jedheetii of gaafadhu. Maaliif faayidaan koo
Maali tajaajilli koo? Bu'aa ani argadhu maalidha jireenya irraatii kan jedhu tokkos immoo adda baasiitii kaawwadhu. Dalagaa hojjechaa jirtu hojii hojjechaa jirtu sana maaliifan hojjedhaa jedhiitii of gaafadhu. Maali fakkeenyi ani namoota naannoo koo jiran hundaaf ta'u keessumattuu warra ani ofii koo jaalladhuuf akkasumas immoo warra hedduu natti siiqaniif maalidha fakkeenyi ani ta'u. Fakkeenyi ani ta'uufii danda'u maalidha jedhiitii of gaafadhu. Wantoota hojjechaa jiru keessaati yookiis immoo wanta ani yaadee sirriin taane tokko maalidha kanaan dhiisuu qabu jedhiitii of gaafadhu. Wanni yaadnu hundumti yeroo hunda sirriidha jechuu miti. Garuu keessaati wanti sirriin taane completely guutummaa guutuutti wanti nuti dhiisuudhaa qabnu ni jiraate. Isaan nuti guutummaa guutuutti dhiisuudhaa qabnu suni maali kan jedhu sirriitti yaadiitii hin dandeessa taanaan of keessaatii dhabamsiisu hin dandeessu taanaan immoo wanta sirriidha jetteetiin bakka buusuudha. Eega takkaa ati ofii kee deebii sirrii ifa ta'e tokko qabaatteeti gara hojii keetti galuun baay'ee siif salphaadha. Ni dandeessas immoo. Guyyaan hundis immoo guyyaa gaarii akkasiif ta'e taasisuu ni dandeessa. Karoora dhuunfaa keedha kanatti baafachuudhaa qabdu. Malee karoora namni siif baasu miti kanatti sochootu. Karoora namni siif baasu sochoota taanaan kaayyoo nama biraa galmaan gahaa jirtaa jechuudha. Kaayyoo dhuunfaa keedhaatiin qabaachuudha wanti sirraa eegamu. Kaayyoo dhuunfaa kee mul'ata dhuunfaa kee qabaadhu. Ol guddachuu jijjiiramuu yeroo hunda guyyaa hunda ni dandeessa. Warra kaaniifis immoo jechuudha. Warra kaaniifis naannoo kee kan jiraniif ollaa kee kan jiraniif fakkeenya gahaa ta'uu ni dandeessa. Guyyaa hundumaayyuu yeroo hundumaayyuu jireenya jiraachaa jirtu sirriitti jaalladhu. Jaallachuu hin dandeessu taanaan immoo jireenya fuulduraa jijjiiruudhaaf hojjedhu. Hojjedhu kan kee taasifadhu. Hojii hojjettu irratti kan har'a hojjechuun sirra jiraatu har'uma kana hojjedhu yoo hin dandeessate. Wanti ati hojjechuu hin dandeessisne tokkoyyuu jiru. Har'uma kana hojjettee umuruu yookiis immoo hojjettee raawwachuutu baay'ee tokko sirraa ta'e. Yoo ati har'uma kana hojjettee ni xumurta, hojjettee ni raawwatta ta'e wanti boruuf hafee bor kan hojjetamuu malu akkan hojjetamne kan si taasisu tokkoyyuu jira. Har'a hojjechuudhaa wanta qabdu har'uma kana hojjetteettaa jechuudha. Kan borii bor hojjettaa jechuudha. Kan yeroo taanus immoo akkuma kana yeroo taan hojjettaa jechuudha. Kana jechuun wanti hojjetu sun karooraatiin sii qajeelfamaa jira, siif socho'aa jira jechuudha. Gaafa sana goote jireenya jiraachuu barbaaddus bifuma salphaa ta'eedhaan dandeettii argachuu qabaachaa deemaa jirta jechuudha. Ati eenyu? Eenyudha ati kan jedhu tokko sirriimatti of baasee. Ani eenyu jedhiitee of gaafadhu. Ani eenyu? Ani nama akkamiidhaa jedhiitee of gaafadhu. Sittan himaa. Ani eenyuun jedhama jireenya jiraachuu barbaadu jiraachaan jiraayee ani har'a. Ani har'a eessattidha kanan kufee jiru? Ani har'a eessattidha kanan darbatamee jiru? Ani har'a eessa keessadha kanan jiru? Kanaaf jireenya jiraachuu barbaadu sana hoo jiraachaan jiraayee. Ani eenyu ofiin jedhu? Ani eenyu ofiin jedhu jedhiitee of gaafadhu. Maali? Namoonni hundumtiyyuu akkuma kee kana turanii. Akkuma kee kana turanii garuu jijjiiramaniiru. Sawumaa irraan kan ka'e mul'ata jireenyaa hubataniiru. Kaayyoo jireenya isaanii hubataniiru. Faayidaa jireenya isaanii hubataniiru. Atis immoo yeroon keessatti hin dhiine. Umurii keettis immoo baay'ee deemee miti. Hojjechuu dandeessa. Jijjiiruu ni dandeessa. Kanaaf abdii of hin buusin. Abdiis hin kutatiin. Jireenya kanaa ol jiraachuutu sirraatii eegama. Jireenya kanaa ol jiraachuutus immoo sirra jiraata. Dhugaasaa dubbachuuf kanaa ol hojjechuu ni dandeessa. Wanti si daangessu hin jiru maal sodaadha? Dhugaadhaan jiraadhu. Yeroo kana gootummoo si qofaaf ta'ee jennaan miti. Dhaloota dhufuuf fakkeenya taataa jechuudha. Fakkeenya gaarii ta'uudha. Namni hundi mul'ata jiraachuu barbaadu jiraachuu akka inni jiraatuuf yookiis immoo namoonni jireenya jiraachuu barbaadan akka jiraataniif illee ati fakkeenya gaarii ta'uu dandeessa. Maaltu si daangessa? Isinis warra kaan irraati. Maal sodaata? Jireenya argachuu barbaadu tokko kan kee taasifachuudhaaf sodaati. Waama dhugaa ta'e tokkootiin jireenya barbaadu sana kan kee godhadhu. Waama barbaadu tokkootiin jireenya argachuu feetu jireenya barbaadu sana kan kee taasisi. Kanaaf waama ulfaataa fakkaate sitti mul'atu sana salphaa taasisi ilaali. Yeroo lubbuun jirtutti hojjechuudha. Hojjedhu yeroo lubbuudhaan jirtutti. Biyya lafaa irratti kanaaf eenyumti jiru.
Namni addunyaa kanarra dhaabbatee hafu tokkoyyuu hin jiru. Maaliif? Wanta sirraa barbaachisu hojjechuu qofaadha wanta sirraa ta'e qabu. Wanta sirraa barbaachisu hojjedhu. Wanta sirraa barbaachisu immoo hojjechuutu sirraa ta'e qabu. Kanadha kanatu hojjechuudhaa qabdu. Maaliif wanta maatiin keenya ittiin gammadu? Warra jaallannuuf dhaloota haaraa dhufu labata haaraaf maaliif fakkeenya ga'aan ta'a? Fakkeenya gammachuu, fakkeenya guutuu, fakkeenya jaalalaa, fakkeenya nageenyaa, fakkeenya gammachuu dhugaa. Yaada jal'aa fi hammina yaraa dabaa ta'e irraatii bilisa bahee tokkodha kan nuti gochuu dandeenyu. Jireenya keessatti maali gammachuun kee? Maali kaayyoon jiraachuu kee? Of gaafadhu. Gammachuun kee yeroo hundumaa siif adagaa.